Oromoon raaguutu itti abdate reefu umrii dhalatturra jiraam barri Oromoof baree kun yeroo kamiyyuu caalaa qorumsi kan itti hammaate bara injifannoonis guurame mana Oromootti gale bara bu'aa bayiitti ta'us yerootti Oromoon firaaf alagaa tolchee addaan baasedhaan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa yaa'ii hatattamaa dhaabbata Dimokiraatota Oromoon fulbaana 2009tti taasiseen obbo Lammaa Magarsaa dura taa'aa gochuun filate irraa miila lamaan dhaabatee muudamaa fi sirna waadaa pireezidaantummaa obbo Lammaa Magarsaa namoonni harka caalu tilmaama gadi aanaan ture kan fudhataniin kunis obbo Lammaan qondaaltota dhaadhii keessaa warreen hagas mara hin beekamne waan turaniif jedham maxxansi Oopraayid obbo Lammaa Magarsaa dhimma maaster pilaanii qindaa'aa irratti jiraattota buraayyuu wayita mariisanitti dhaabicha keessaa namni gaafa rakkoof abdatan akka jiru yerootti ifa xiqqoo agarsiisanii fi yeroo itti abdatamanidhas jedham Oopraayid battala hooggansi naannichaa jijjiirame irraa eegalee garuu utuu hin jaalatiinis ta'e fedhanii akka gurra kennaniif haasawni pireezidaanti Lammaa yaadaa fi qalbii uummataa qabate. Oromoon hammam akka inni ga'uun agarree dhageessanii malee. Hin darba wanti hin dabarre hin jiru. Kan dhiyu hin bari'a. Haa ta'u garuu dukkan ittiin akka nurratti dheerattu lubbuu horattu gochuu umurii dheeressuu fi gabaabsuun immoo nurra jira harka keenya irra jira. Jijjiiramni Oromiyaa caalaatti kan finiine warraaqsi dinagdee Oromoo yaada amansiisaa qabatee as baheedhaan warraaqsi dinagdee fudhatama guddaa argatee deeggarsa addaanis dabalameera sadarkaa biyyaattis kaaniif dinqii kaaniif ammoo gaaffii kaaniif ammoo hinaafaa fidee dhufees jira. All African.com warraaqsi dinagdee Oromoo dargaggootaa fi qonnaan bulaa gama dinagdeen fayyadamaa gochuuf bocamuu isaa obbo Addisuu Araggaa wabeeffatee gabaasee jira. Dhimmi biraan bulchiinsa naannoo Oromiyaa gurra guddisee kabaja ayyaana Irreechaa 2010 fulbaana kabajame ture. Kunis jeequmsaa fi balaa kabaja duraa irratti mudateen yaaddoo fi sodaa addunyaa guutuu isa turedha. Imbaasii Ameerikaa dabalatee biyyoonni alaa hedduus yerootti uummata isaaniif akeekkachiisa nageenyaa ergan ture. Haa ta'u malee mootummaan naannichaa fi abbootiin gadaa yaada tokkoon poolisii Oromiyaa harka duwwaa fi foolleen qofti nageenyaaf dhaabbatu jedhanii maalummaa Oromoo fi tokkummaa uummataa addunyaatti agarsiisan ture. Nagaan xumuramuusaas gaaffii ta'ee darbe. Naannoon Oromiyaa uummata ollaa sabaa fi sablammootaas yerootti hammatee ofitti aansee ta'ee argame. Walitti dhufeenyi uummata Oromoo fi Amaaraas duub deebii wal keessa fideera. Akkasumas uummata Beenishaangul Gumuz waliin lammiin Oromummaa isaaf qofa ari'atamuun erga dhagaames tokkummaan ittuma caalee boba'ee Oromoo kallattii hunda jiru birmachiisee pireezidaanti Lammaan jirra jedhanii. Nutis akka Oromootti jirra uummata keenya rakkate biras jirra jennee tokkummaa fi jijjiiramni Oromoo fi Oromiyaa dhawaataan ragaan ba'amuu fi ittuma fufeem duraan waa'ee Oromoo dubbachuurra gaalli qaawwal ilmoo keessa hulluuquutu saphata ture. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaa biyyaattis dhagaamtummaa guddaa horatee iddoo guddaa argatee. ኢህአዴግ የሚመለክበት አምላክ አይደለም። ሲሰራ ውጤት ለውጥ ሲያመጣ የሚወደስ ፓርቲ ነው። ሲያጠፋ ደግሞ የሚወቀስ ፓርቲ ነው። ለውጥ ካመጣ ይቀጥላል። ህዝቡ ያመሰግናል፣ ያወድሰዋል። ለውጥ ካላመጣ ግን በህዝቡ ጫና ላይ ቁጭ ብሎ ሊኖር አይችልም። አድዋዊን ዋንታ ዋቄፈተን ወይሚት ዮ ሆጀት ጅጅረማ ፊ ቡአ ጋሪ ዮ ፊድ ዳባ ጀጀሙ ዮ በሌስ አሞ ዳባ komatamuudha. Jijjiirama fidee jennaan hooggansa biyyaa ittuma fufa uummata biraas ata argata. Jijjiirama hin fidu taanaan uummatatti fe'amee jiraachuu hin danda'u. Maxxansi Addis Standard obbo Lammaa Magarsaa qabsoo uummata Oromootuun ciniinsu guddaa booda argate jedhee barreessee jira. Maxxansi Oopraayid gamasaan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaa biyyaattis dhagaamtummaa guddaa horatee iddoo guddaa argate. Maxxansi Oopraayid kaabinoonni obbo Lammaa waliin hiriiraan jijjiirama mul'ataa jiruuf qooda addaa akka qaban barreessee jira. BBC Afaan Oromoon ammoo Oromoo ciccimoo 2017 maxxansi Oopraayid beekamtii kenneef gabaasee jira. Sadarkaan tokkoof kan kennameef artiist Haacaaluu Hundeessaa obbo Lammaan dhaabbata Dimokiraatawaa uummata Oromoo keessatti umrii kiyyaan amala addaa argee beekne nama fidedha jedhee ragaa ba'eefii jira. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa Oopraayid irratti Oromoo Person of the Year jedhamuun sadarkaa lammaffaa argachuu gabaasee. Qopheessaan Oopraayid gaazexeessa Muhammad Adamoo ibsa BBCf kenneen obbo Lammaan bulchiinsa naannichaa keessatti jijjiirama addaan uummata tokkummeessuu isaaniin ta'u gaaba'ee jira. Oromoo fi Oromiyaan reefu barii lafaa argaa jiru. Nuti boonyee boossisuudhaan uummata keenya bira dhaabbannu gammachuudhaan rakkoo isaarraa furuudhaan bira dhaabbannu.